Yaadannoon injifannoo Adwaa waggaa 127ffaan magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti har'a kabajameera. Dirree masqalaatti agarsiisa adda addaatiin haala ho'aadhaan bakka qondaalonni mootummaa olaanoon argamanitti kabajameera. Bakka siidaa Minilikitti immoo pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee abaaboo kaa'uudhaan sagantaan yaadannoo kun kabajameera. Guyyaa yaadannoo injifannoo Adwaa magaalaa Finfinneetti kabajame irratti namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise akka jiranitti injifannoo Adwaa irraa dhaloonni tokkummaa barachuu qabaa jiran. Sani ammas dhufee sabab sablammoon harka wal qabatanii eenyummaa isaanii kalee keessaa harkisanii fidanii uummannis dhaloonnis akka nutti gammadu hojii guddaa akka nurraa barbaachisu argisiisa. Bakka siidaa Minilikitti waldhabdeen humnoota nageenyaa mootummaaf namoota guyyaa yaadannoo kanarratti hirmaachuu dhufan gidduutti uumamee ture. Walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hirmaattota ayyaanichaa gidduutti uumameen aarri gaasii imimmaanessu humnoota nageenyaatiin dhukaafameera. Erga dhukaasni kun dhagahame booda namoonni bakka siidaa kanaatti walitti qabamanii turan akka bittinnaa'an ta'eera. Namoonni garasitti imalaa turanis humnoota nageenyaa mootummaatiin dhorkamaniiru. Gama biraatiin ayyaanni kun dirree masqalaatti agarsiisa waraanaa, gogsii fardaa fi agarsiisa adda addaatiin kabajameera. Addabaabayii Minilikirraa gara dirree masqalaatti yeroo imallutti humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo sana jiran guyyaa fattaniittu jechuun sirnoota naannoo sanatti gaggeeffamaa turan seenne hordofuuf hin dandeenye. Haa ta'u malee ayyaanichi sirna ho'aadhaan akka kabajame maddeen garaagaraa ibsaniiru. Sagantaa yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 127ffaa kanarratti dirree masqalaatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee injifannoo addunyaan dinqisiifatte caalmaatti kabajuun barbaachisaadha jechuun himaniiru. የአድዋን ድል በማክበር በማድነቅ ዓለም ብዙ ሩቅ መንገድ ሄዷል። injifannoo Adwaa kabajuudhaa fi dinqisiifachuudhaaf addunyaan kun fageenya hedduu imalee jira. Kanaaf injifannoo addunyaan kabajee fi dinqisiifate kanammoo daran kabajuuf dinqisiifachuu qabna. Adwaan seenaa ittiin boonan malee kan ittiin burjaajjan ta'uu hin qabu. Biyyi kamiyyuu seenaan isaa yeroo ilaalamu seenaa yaraa fi gaarii qaba. Seenaan ol kaa'ama. Seenaan hin haalamu galmeeffamee taa'a waan ta'eef. Kanaaf hawaasa tokko ijaaruudhaaf wantoota qoqqoodan irraa dhimmoota tokkummaa cimsan irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan pirezidaanti Saahilewarq. Pirezidaanti Saahilewarqitti dabaluudhaan dhiyeenya kana ayyaanni Adwaa eenyummaa bulchitoota yeroo sana Itoophiyaa bulchaa turan irratti garaagarummaan ifa ta'e lammiilee Itoophiyaa gidduutti calaqqisuu eegaleera jechuun himanii garaagarummaan jiru akka isaan yaaddessee fi furmaata akka barbaadus eeraniiru. Waldhabdee humnoota nageenyaa mootummaa fi hirmaattota ayyaanichaa addabaabayii Minilikitti uumame ilaalchisuudhaan paartiin Baaldaraas ibsa baaseen mootummaan ta'ee jedhee kabaja ayyaana kanaa burjaajjesseera jechuun komateera. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti manni lubummaa Finfinnee fuula feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti ayyaanni bataskaana Goorgisii addabaabayii Minilik fuulduratti argamu kabajamaa ture sababa aarri imimmaanessu humnoota nageenyaa mootummaatiin dhukaafameef addaan citeera jechuun ibseera. Taatee guyyaa injifannoo Adwaa waggaa 127ffaa ilaalchisuudhaan addabaabayii Minilikitti mudate waliin wal qabatee gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Poolisii federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.